Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftan. Warroonni haarawaa taatanis baga gara chaanaalii Nagaa TV dhuftan. Chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa jalqabarraa kaastanii too afaan Oromootiin bifa isinii galuun barachuu ni dandeessanii jechuudha. Amma har'a maalidha kan isiniif qabadhee dhufee waa'ee modal verb viidiyoo tokkoffaa yoo warroonni ilaaleen ilaaluu yaalaayi chaanaalii keenya keessa seenatoo jechuudha. Waa'ee modal verbii paartii tokkoffaa hojjannee turre waa'ee kaanii fi waa'ee koodii jechuudha. Har'a immoo viidiyoo lammaffaa irratti waa'ee may, might and must kan jedhan garaagarummaa isaaniitii jechuudha kan laallu. So kanneen sadeen barannaa jechuudha. Har'a immoo warroon onlaayiniidhaan daayireekti jalqabarraa dubbisarraa illee maan ta'anii barachuu barbaadan waatsaappiidhaan, teelegiraamaan akkasumas iimoodhaan nu dubbisuu dandeessanii isiniif deebisnaa ni barattuu jechuudha. So amma maalidhaa? May, might fi mustidha. Maaliif fayyadamna kana mee? Maaliif fayyadamna? They help us to talk about permission, possibility, necessity. Here, permission means heeyyama jechuudha. Permission jechuun heeyyama jechuudha. Heeyyama kennuuf fayyadamuu dandeenya. Modal verbiiwwan as jiran kana heeyyama kennuuf. Possibility, carraa ta'umsaa. It may be jennee wanta tokko, it might be jennee wanta tokko lafa kaa'uu dandeenya. Carraa ta'umsaa wanta tokko. Necessity, barbaachisummaa. Hammam barbaachisa wanti tokko. Maybe dirqama wantoonni ta'an ni jiran. Wanta dirqama ta'an fakkeenya must wanta dirqama ta'an tokko ibsuudhaafis tajaajilamuu dandeenya. Itti dhiphatinaa fakkeenya ni ilaalla hundaayyuu adda addatti baasnee jechuudha. Garuu warroonni haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa. Viidiyoo immoo yeroo hundaa isiniif gadhiisnaa. Isinis yaada keessan nuu kennaa. Okay, amma gara tokkoffaa dabarraa jechuudha. May use maalidhaaf fayyadamna? To ask for or give formal permission. Heeyyama kabajaa kennuuf yookaan gaafachuuf. Heeyyama kabajaa kennuuf yookaan gaafachuuf may kan jettu fayyadamna. The other one, to talk about a possible situation. Carraa ta'umsaa wanta tokko. Example, it may rain. We will say example, but carraa ta'umsaa wanta tokko arguuf jechuudha. Kana kun teoorii isaati. Exampleif yookaan ammoo practiceidhaan ni ilaalla. Amma fakkeenya gara fakkeenyaa yoo dabarru permissionii ibsuudhaaf yookaan heeyyama ibsuudhaaf may I come in? Amma fakkeenyaaf mana namaa tokko dhaqxanii balbalarra ijattanii yookaan iddoo kilaasii keessanii yookaan iddoo barumsaa barsiisadhaan may I come in? Jechuu dandeessa. Seenuu jechaa jirtanii jechuudha. May I come in? Seenuu nan danda'a? May I come in? Seenuu jettanii jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenya lammaffaa may we leave now? May we leave now? Amma baanuu amma permissionii gaafachaa jirtanii jechuudha. It's like kaaniidhaan illee duratti viidiyoo duraati irratti kaaniin illee permissionii agarsiisuu danda'a. Kun immoo more politeidhaan gaafachaa jirtan. May we leave now? Amma baanuu jettanii jechuudha. So kan itti aanu immoo may I borrow your pen? May I borrow your pen? Qalama kee ergifadhu. May I borrow your pen? Qalama kee ergifadhu. Okay, kan itti aantu immoo fakkeenyi permissioniidhaan kan dhumaa jechuudha. May she use your phone? Isheen bilbila kee yaa fayyadamtu? May she use your phone? Isheen bilbila kee yaa fayyadamtu? Your phone jechuun bilbila kee jechuudha. May she use yaa fayyadamtu jechuudha. Inni biraa immoo permission yookaan heeyyama qofa osoo hin taane mayin maal agarsiisuu dandeessudha? Possibility. Yookaan carraa ta'umsaa wanta tokko. It may rain today. Fakkeenyaaf it may rain today. Har'a ni rooba ta'a. Maalidhaan? Maybe you may see cloud yookaan duumessa argitanii ta'uu danda'a. Duumessa argitanii har'a ni rooba ta'a yoo jechuu barbaaddan it may rain today.
aduu ta'ee fakkeenyaaf kana jechuu hin dandeessan. Garuu yoo evidensii tokko qabaattan kana jechuu dandeessanii jechuudha. Har'a ni rooba ta'a kan jettan yaa wayirraa kaataniiti. It may rain today. Har'a ni rooba ta'a. Kan itti aanu immoo she may arrive late. She may arrive late. Isheen barbattee geessi ta'a. Arrive jechuun ga'uudha. Late yoo ta'e immoo barfachuudha. She may arrive late. Isheen barfattee geessi ta'a. Isheen barfattee geessi ta'a. So kan itti aanu immoo mayin kun maalidha agarsiisa jennire? Permissionii fi possibility agarsiisa jenne. Itti fufna. Amma immoo kan ilaallee maalidha? Okay, fakkeenya isiniifan dabalaa possibility kanarratti jechuudha. We may travel next month. Nuti ji'a itti aanu deemna ta'a. Gara wayii deemsaa jechuudha. Maybe it's vacation. We may travel next month. Nuti ji'a itti aanu deemna ta'a. Okay. Fakkeenya lammaffaa. They may win the game. They may win the game. Taphicha ni mo'atu ta'a. Taphicha ni mo'atu ta'a. They may win the game. Taphicha ni mo'atu ta'a. Jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, amma immoo gara maayitii deemnaa jechuudha. Maayitii maaliif fayyadamna? Duratti ilaaltanii yoo jiraattan may irratti carraa ta'umsaa fakkeenyaaf it may rain today fa'aa jecha ilaalaa turre. Asirratti illee carraa ta'umsaatiif fayyadamuu dandeenya. Garuu maalidhaa? Carraa ta'umsaa xiqqoo salphaa kan ta'e jechuun baay'inaan ta'uu baachullee kan danda'u jechuudha. Mayin strongidha jechuudha. Mayin amma jabaadha. Maybe carraan ta'umsaa wanta sanaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sirriitti duumessi yoo jiraate it may rain today jechuu dandeenya. Duumessa xiqqoo yoo taate immoo it might rain today jechuu dandeenya jechuudha. Maayitii kana. Kanaafiyyuu mayin strongidha jechuudha. To talk about a small or weak possibility. Carraa ta'umsaa salphaa haasa'uuf jechuudha. Inni biraa immoo to make a suggestion. To make a suggestionii kennuuf yookaan ammoo yaada kennuu barbaaddan. Suggestionii yookaan ammoo yaada kennuu barbaaddan might fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenya ilaallaa. Fakkeenya example possibility ibsuuf it may rain later. It may rain later. Asirratti boru ni rooba ta'a jedheen barreessee gulana jechuudha miti later jechuun later gulana ni rooba ta'a jedha sirreessa yookaan ammoo it may rain tomorrow jedha kan garasiisanaa jechuudha. It may rain later gulana ni rooba ta'a. Laal argitanii meellee fayyadamuu ni dandeessu. It may rain later. It might rain later. Meellee fayyadamuu ni dandeessanii meet garuu maalidhaa? Jabina of keessaa qabaa jechuudha. Amma asirratti laafaadha. Roobuu baachuu danda'a. Gulana roobuu baachuu danda'a. It might rain later. Gulana ni rooba ta'a jedha. So, kan itti aantu immoo she might not come. She might not come. Isheen hin dhuftu ta'a. Isheen hin dhuftu ta'a. She might not come. Jettan. Kan itti aanu immoo we might see him tomorrow. We might see him tomorrow. Boru isa ni argina ta'a. We might see him tomorrow. Boru isa ni argina ta'a. Arguus arguu baachuu dandeessan bar carraa ta'umsati amma kan ibsaa jirtan. The next one kan dhumaa jechuudha. He might be at home. He might be at home. Inni mana jira ta'a. He might be at home jechuu dandeessu. Kun amma possibility ibsuuf. Possibility maleellee immoo yaada kennuudhaafis maayitii ni fayyadama jennee jira. Yaada kennuu barbaada. Fakkeenyaaf you might want to try this cake. You might want to try this cake. Keekii kana yaaluu dandeessa. Keekii kana yaaluu dandeessa. You might want to try this cake. Keekii kana yaaluu dandeessa. You might want to try this cake. Okay, kan lammaffaa immoo you might check your answer. You might check your answers. Deebii keessan
mirkaneeffachuu dandeessu. Deebii keessan mirkaneeffachuu dandeessu. Amma yaada kennaa jirtanii jechuudha. Yaada kennuudhaaf you might jettanii kennuu dandeessanii jechuudha. Itti aanee immoo fakkeenya sadaffaa he might ask the teacher. Inni barsiisaa gaafachuu danda'a. Inni barsiisaa gaafachuu danda'a. He might ask the teacher. Yaada kennaafi jirtanii jechuudha. Kan itti aantu immoo she might call her friend. She might call her friend. Isheen hiriyyaa isheef bilbiluu dandeessi. Isheen hiriyyaa isheef bilbiluu dandeessi. Suggestionidha kan kennaa jirta. Kanaafiyyuu might maaliif fayyadamne? Weak possibility fi maalidhaa fi suggestionii kennuudhaaf kan fayyadamne jechuudha. Okay, the next one. Okay. Kan itti aanu immoo maalidhaa? Must. Must. What's the use of must exactly? Amma must maaliif fayyadame? To show necessity or strong obligation. Barbaachisummaa yookaan dirqama jabaa ibsuuf. Wanti tokko dirqama ta'uu ibsuuf. Yookaan ammoo barbaachisummaa wanta tokko sirriitti yoo kan barbaachisu ta'e might maaliin osoo ta'in kan ibsan mustidhaan ibsituu jechuudha. Akkasumas ammoo to make a logical deduction. Wanti kun logical deduction yaada deddeebii tokko. Fakkeenyaaf reasoning keessan ga'aa yoo ta'e yookaan reasonii qabdan. Fakkeenyaaf namni tokko manatti hojii hojjechaa yoo jiraate halkan maal ta'uu danda'a? Ibsaa ibsachuu danda'a. Kanaafiyyuu ibsaa sana laaltanii namoonni sun mana jiraachuu isaanii beekuu dandeessan. Kanaafiyyuu sababa irraa kaatanii conclusionii wayii bira yoo geessanii jechuudha. Necessity amma laalaa yookaan barbaachisummaa wanta tokko. Students must study hard. Students must study hard. Barattoonni cimanii qo'achuu qabu. Amma kun yaadaa miti kan kennaa jirtan. Dirqama jechuudha. Yoo qo'achuu baatanoo maal ta'u? Ni kufuu jechuudha. Student must study hard. You have to study hard yoo sin jedhe amma namni tokko sirriitti qo'achuu qabdaa sin jechaa jira. Yoo qo'achuu baatte hoo hin kuftaa. Sirriitti jabaadha jechuudha. Yaada jabaa si dabarsaa jira jechuudha. Fakkeenya lammaffaan immoo we must be careful. We must be careful. Of eeggachuu qabna. Maali amma fakkeenyaaf karaarra yoo deemtan ta'uu danda'a. Konkolaataarraa maal of eeggachuu qabna. We must be careful. Careful yoo ta'uu baanne hoo yoo of eeggachuu baanne hoo wanti badaan nurra ga'uu danda'a jechuudha. Laalaa argitanii amma strongii ta'uusaa jabaa ta'uusaa asirratti ni jabaataa jechuudha. Yoo wanta mastiidhaaf fayyadamne kana godhuu baanne konsekwensiin isaa maal ta'uu danda'a? Badaa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan itti aanu immoo fakkeenya sadaffaan you must follow the rules. You must follow the rules. Seera kabajuu qabda. You must follow. Yoo kabajuu baatte hoo seeraan gaafatamuu dandeessaa, hidhamuu dandeessaa. Kanaaf jabeenya barbaachisummaa wanta tokko ibsaa jechuudha. You must follow the rules. Must yoo jedhe namni tokko dirqama wanta san godhii siin jechaa jira jechuudha. Yaadallee miti akka gorsa xiqqootillee miti gorsa jabaadhaa jechuudha. Okay, kan itti aantu she must drink water daily. She must drink water daily. Bishaan guyyaa guyyaan dhuguu qabdi. Maybe yoo dhuguu baatte dhukkuba garagaraa ishee mudachuu danda'a. She must drink water daily. Bishaan guyyaa guyyaan dhuguu qabdi kan jedhudha jechuudha. Inni biraa immoo logical deductionii ibsuuf kan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf she must be at home. The light is on. Isheen mana ta'uu qabdi. Maaliif? Ibsaan banaadha. Argitanii miti? Isheen mana ta'uu qabdi. Maal waan ta'eef? Ibsaan banaa waan ta'eef. Ibsaa laaltanii namni tokko mana jiraachuusaa mana jira. Maybe isheen yoo mana hin jirre yeroo hundaa ibsaa balleessitee deemuu dandeessi ta'a. Yeroo hundaa jechuudha. Isarraa kaatanii maal jechuu dandeessanii? Isheen mana ta'uu ishee ibsaa laaltanii dirqama isheen mana jiraachuu qabdi. Maaliif? Ibsaan banaa waan ta'eef. Okay, kan itti aantu immoo he must be hungry.
He hasn't eaten all day. He must be hungry. He hasn't eaten all day. Inni beela'aa jira. Beela'uu qaba. Guyyaa guutuu hin nyaanne. Amma kana argitanii maaliif guyyaa guutuu waan hin nyaanneef beela'uu qaba. Namni guyyaa akka namummaatitti namni yoo hin nyaatin ni beela'a. Kanaaf inni beela'uu qaba. Dirqama beela'uu qaba. Maaliif waan hin nyaatiniif guyyaa guutuu jechuudha. Okay, fakkeenyi itti aanu immoo they must be tired after the long trip. Oh, sorry, it's not tired. They must be tired after the long trip. Deemsa dheeraa sana booda dadhabuu qabu. Dadhabuu qabu jedheeti conclude godhe. Maaliif deemsa dheeraa waan deemaniif jechuudha. Dirqama dadhabuu qabu maaliif deemsa dheeraa waan deemaniif. Amma logical deduction kana laala asirratti. Kan dhumaa immoo you must be very happy today. Har'a baay'ee gammaduu qabda. You must be very happy today. Amma asirratti maaliif gammaduun dirqama ta'e? Maybe namichi sun maal argatee jira ta'a? Waan baay'ee isa gammachiisu argatee jira ta'a. Kanaafiyyuu dirqama har'ammaa gammaduu qabda jechuu ni dandeessan. You must be happy today. Maaliif wanta isa barbaachisu wanta barbaadu argate ta'a. Asirratti conclusionii isiniif lafa kaa'een jira. Haala salphaadhaan akka qabattaniif jechuudha. Mayin maaliidhaaf akka fayyadu might, must kanneen ilaalaa isin kanuma baranne kana akkanatti walitti qabeetan isiniif lafa kaa'e. Ammallee gaafiin ni jirti must, may, might kanarratti jechuudha. Practice jechuudha. Gaafiiwwan 6 kana practice godhaatoo deebiin illee ni jira. Dura wanti godhaa kana shaakalaa barreeffadhaa. Achi booda immoo sirrii ta'uu keessan viidiyoo pause erga gootanii booda achi booda viidiyoo keessan itti fuftanii too deebii ilaaluu dandeessan jechuudha. Kanuma warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessanii jalqabarraa kaasnee isin barsiisna jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan uftaa.